السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردفتوتا في خبجمتوتا قينا كم نجا قبتني جرتني جتباتني سنين جتا. الحمد لله رب العالمين سبحانه. عيد مبارك بقى عيدا فترين سنجيه عيدا إن شاء الله ربي جا ورأيت تدبي أمتو عيد ربي نواجدو ورمتن أمني ياتو مدي ورمتو ياتو ربي نواجدو بليان كينيا إيجا عيدا جا ونوجون الجرة إن شاء الله. Ida gammachuu ida bashannanaa rabbi nu haa godhu du'aa nu godhaadha du'aa moolii goonaa buleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii isinirralleedha badeetiin jira ol ba'uttillee hin jiru gaa'e alhamdulillah gammachuudha wanni biraan jirtu alhamdulillah rabbil aalamiin baguma iidan isin ga'ee isiniin ja'a jeetiin oloo ba'ee har'aan tana inshaallah amma qalbilleen takkana taate inshaallah iida tana boodas yoo rabbi naami jeesse gaa'ida tana boodas dalagan deemuu fedha inshaallah rabbi naami jeessu jaada du'aayi rabbi siyaami jeessu jaanaa godhaadha buleeyyan kiyya dalagallee amma dura takkaan arganne amma qalbilleen takkana taate ilmaan kiyyalleen ifa abbaa fi haadha kiyya bira naagayan inshaallah nagaanin xiqqisho duubatti hafee dalagadhe ilmaan kiyya sanii walitti deebi'a jeetin gammachuu qaba gaa inshaallah rabbi naa gammachiisu rabbii waan gammachuu malee waan gaddaan hin dhageessini buleeyyan kiyya laalgaa akkanan jiru waa takka fuula kiyya kun walina caccabee jiruu takkan qabu jechuudha alhamdulillah rabbil aalamiin edaayaanni kun guyyuma haga xiqqattis ajjeesaa haga garuu ilmaan kiyya na bira as jiran hanga akkatti wajjiin asii gubadhu san garte gaafa sanin irra wayyaa qaba jechuudha amma rabbuleeyyan kiyya yaanni ilmaanii kun ilmoon tun edaa hidda onneeti yoo addaan irraa fagaatte haalan hedduu takkasi cinqaa haalan cinqamtaa inshaallah ya rabbi yeroo gabaabduu keessatti ilmaan kan kee jala si haa galchuu wardaa jaadhaa du'aa inaa godhaadha rabbiin si mijeessee ilmaan kee jala si haa galchuu garuu ilmaan kiyyaan addaan ba'uun kun guyyaa har'aa guyyaan iidaa kunilleen iidanatti hin fakkaatu inshaallah ati waa hundaawi eega kophaati yakkatti iida godhuun gaalmaan kiyya babbareedaa asii katti wajjiin cinqamu san cinkuma isaanii isaa wajjiin cinqamuu sannaa wayyanatti fakkaattetin garuu roorroon harka ilma namaa kun hedduun irratti hammaanan irraa ilmaan sanillee qajeelche akkatti jechuudha wardaan teessan bareedduun sun gubattee mallaan keessatti caccabxee buleeyyan kiyya akkana taate jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hundaawi qaamni alagaadha inshaallah numan fayya gaafa naamijjoottee ilmaan kiyya kanaa walitti deebi'e waan biraa takkallee qabaachuu baadhee silaa garuu ilmaan kiyyaa wajjii wal bira iraadhee irra naa imaana alhamdulillah rabbii walitti na haa deebisu imaanan man argadha ilmaan kiyyaa walitti deebinaan alhamdulillah waa takka qabaachuu baadhee ilmaan kiyyaa wajjiin yoon nagaan fayyaan taa'e alhamdulillah buleeyyan kiyya walaa gammachuun qaba abbaa ilmaan kiyyaatiif ilmaan kiyya wajjiin maatii kiyya wajjiin yoon nagaan gammachuudhaan taa'e jechuudha waan hin qaba haawwiin qabu qicadhee yoon nagaan taa'e gammachuudhaan hedduun nan gammade jechuu guyyaa akka har'aa guyyaa iidaa kanaani garuu gaa iida gaa'e je'eetumaan gaa akkuma iidaa fakkaadhetuma ol ba'e malee gammachuu qaama keessaa waan qabu obboleeyyan kiyyaa isinillee numa gartan akkanan jiru alhamdulillah yoon nan qalbii caqeetuma taa'ee ilmaan kiyya kanallee yoon oggon isaan argellee useetumma wanni ije isaanillee qalbii narraa caban jeetumaan gaafiifis gammadeetuma eegaa akkuma nama gammachuu qabutti gammadeetuma ol ba'a malee garaan kiyya keessi na bu'e obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya kana waan in takka addaan hin bayiniif waan biyya tana keessatti akkatti itti gubadheefin hedduu takka itti cinqameef yaaddaa jechuudha obsuu hin danda'u haalan ta biyyatti dhalee biraa as dhufe sun uumaa takkanatti hin fakkaanne garuu ta biyya tanaatu waan in akkatti wajjiin gubadhee rakkoo meeqa argee ibidda meeqa wajjiin liqimsee isaan asitti akkanaatti gaa xiqqishoo naa gurguddate kanaafinsaa haalan hin obsuu dadhabe taraa tana ilmaan kana ka abbaa wajjiin galeen obsuu dadhabe ijoollee lamaan tana buleeyyan kiyya garuu rabbiin daddaffitti rabbiin inshaallah jala naa haa galchu inshaallah iida arafaa rabbiin maan keetii wajjiin si haa goosisuu jaadhaa du'aayin haa godhaame rabbii wajjiin du'aayin teessan hedduu takka naaqee balamti wallaa'an balaa naa deemtu hundanarraa dhoorgiti rabbii wajjiin gargaarsa naa taatee du'aayin teessan mee yaa wardaa sitti kenneetuma laal rakkoo tantee tana rabbii arga keessa hiyyeessin agartan rabbiin na arga rabbiin sitti kennee riskii gugurdoon ilmaan keetii walitti si haa deebisuu gammachuudhaan jaadha du'aayin haa godhaa du'aayin har'aa tunillee guyyaan iidaanii qeebalamtii obboleeyyan kiyyaa du'aa umateessan barbaadan asirratti ol deema eega
arra kunoan tottolfadhee sila ilmaan kiyyaa wajjiin irraa dhiqadhee tottolfadhee babbareedee akaawii qabnu wajjiin nyaannee wajjiin asirraa isinii hokkoflee hedduu takkanatti tola ture. Alhamdulillah ala kulli haal waa hundinuyi ilmaan kiyya na bira hin jiru jaarsi kiyya na bira hin jiru kophaadhaan kun akkanatti gaamana namaa keessa taa'e silaa guyyaa isaan manatti galansan biyyatti galanii abbaa kiyya faa bira gansani deemee mana arabaa sanillee seena silaa akka kiyyaan taate garuu hedduudha cinqama dallaalan namaa barbaada dalagaadha dalagaanis waan hin jirreef jecha hanga sii dhuftu deemuun argattu jechuu rabbiin naa fidu inshaallah du'aa naa godhaadha. Egaa tanumaafin iida tarallee asitti eege malee silaa mana arabaa san kophaa taa'u naa wayya mana oromoodhaa taa'urra kophaa hoon taa'es mana arabaa sanitti humaanatti hin fakkaatu garuu mana oromoo kanatti hogganamni ilmaanii fi jaarsee fi ilmaan wajjiin bashannana garuu an odoon qabu ilmaan kiyya akkanatti namaan cinqii namaati jecha biyya tana keessaa biraa oofee wajjumaan galuu akka fedhu akka lubbuu kanatti wajjumaan aalii tiyya keessatti galuu fedhu jalaa hafee roorroo meeqannatti dhagama guyyaa irraa kana jechuudhaan guyyaa iidaa kana hoggan akkatti nama wajjillee taa'ee roorroo hedduun natti dhagama hedduu takkan gadda jechuudha obboleeyyan kiyya inshaallah rabbii waliin na deebisee na haa gammachiisu ilmaan kiyya kanallee rabbiin bakkaan na haa ga'u du'aa'ii naaf godhaafidha inshaallah rabbiin iida arafaadha inshaallah ilmaan kee wajjiin jaarsa kee wajjiin bashansi haa bashannansiisuu jaadha du'aa'ii naa godha hedduu takkan cinqama akkuma na yaaddoo kanatti nan beeka abbaan bilaalilleen akkasuma cinqama akkasuma yaadda amma ilmaan isaa kana wajjiin jechuudha ilmaan bakkuma feetattuu namni haadha fi abbaa ga'uuf hin jiru yoo abbaan qoftin isumaan godhuuf waa takka abbarra silaa haadha wajji galanii irra inuu wayyaadha maal goonagaa haala jiruutire akka jireenya biyya tana keessatti irratti nutti deemutti jiru shira biyya tana keessatti isarratti deemutti jiru jechaan ifii jalaafe silaa ilmaan kiyya guuradde as keessatti illee isaan biseenan deema isa inuu halubbuun isaa baduudhaa barbaadamtu jechuudha saniifin isaa wajjiin ilmaan kiyya qajeelchee ifii asitti jalaa hafe obboleeyyan kiyya du'aa'ii naa godha inshaallah aalii tiyya guutuu wajjiin inshaallah iida arafaadhaa rabbiin kiyya na haa bashannansiisu akkanarra kophaa taa'u kanaa miti obboleeyyan kiyya gaa'ii rabbiin si haa mijjeessuu haala inshaallah dalagallee mana haadha fi abbaa keetii daran gaariidha rabbi si haa hiru jaadha du'aa'ii naa godhaadha bakkuma jirtanii isinilleen obboleeyyan kiyya na quba qabaadhaadha abbaan bilaalleen hedduu takka cinqamu jira ammalleedha gadin qubanne takka agattaa'ee qubatuun ni ajjabaatti inni kun ture efa biyyarraa baane nuti har'aan tana biyya namaa tana keessa cinqiin nurratti deemutti jirti malee turree jirra biyyee fi tanas gaagiseetti deebi'an gadoo qubatuun namni bakka takka duraan dalagatee hoo waa of duraa qabaatee waa qabaatee dhugaadha gadillee hogga galee gattaa'a hattaa mana tokkollee jaaratee hin qabu gedduu ganaa mana kiraa barbaadaa inninis manalleedha ganaa ilmaan ganta kaa'ee edgaa akkasitti ilmaan adda ba'ee cinqamu jira jechuun inni nu haala mijjeeffanne rabbi haa mijjeessuuf isalleen hedduu takka yaaddee cinqamu jira inshaallah du'aa'ii teessan nu bira dhaabbadha inshaallah du'aa'ii teessan nu gargaara rabbiin isa haa qubsiisu bakka hundattillee rabbumaan nama qubsiisaa biyya namaa keessatti qubachuurra biyya fi keessatti qubattee hogatteesse waan takka dalagatte inshaallah rabbiin keessaan nama numa baasa waa hunda keessaa rakkoo biyya namatti nurratti deemturra biyya fi sanitti hoo rakkattellee hedduu takka wayyaadha alitee keessa jirta tanaafuu du'aa'ii nu godha inshaallah rabbiin manallee haa hiruuf abbaa bilaalilleedha rabbi ilmaan isaallee innillee nama aalii tiyyesan birattuu ilmaan kiyya kana dhiisetu kophaa irraa ba'u inni cinqama garuu abbaan kiyyalleen hedduu takka waan biyya tana keessatti kanatti gubachuu jiruuf ilmootiyyan agarree badala ishiitiin ilmaan ishii kana qabadhaa jeet irratti booyee ilmaan isaa kanallee jalaa hambisee innillee ganda soddaate achirrallee taa'uuni sodaate obboleeyyan kiyya ganda soddara taa'uunis hedduu takka ulfaatti eega gandi isaanillee ni jira aaliin isaallee numa jiranii ilmaan kana aalii isaa bira kaa'uu ni didan ganti keenya jechuudhaan haadha fi abbaan kiyyaa nutillee ilmoota eenyatti obsinaa jedhanii qabatanii irratti du'an jechuu ijoollee tana garuu abbaa fi haati isaanillee numa fedhanii inni abbaan ufiifuu adda ba'uun fedhu ijoollee tanaa wajjii warra isaanii sanillee yoo taa'uu fedha malee warra soddaadhaa warra kiyya kanarra taa'uu hin fedhu bakki itti wal qabde jechuudha amma obboleeyyan kiyya garuu inni ilmaan isaa wajjiin taa'uu fedha warri na dhale immoo ilmaan kiyya akka isaan biraa deemu hin fedhan haga ilmoon teenya sun dhuftu haanuma bira taa'anii gaafa ishii agarre yaada ishii baane
akkasitti ilmaan keessanii wajjin bakka godhattanii tetteessanii garuu haga ishii ijatti agarru ilmaan kana gadi lakkifnuu ishitti obsinaa janiituma qaban jechuudha. Dhafe abbaan kiyyallee rabbi umrii naa dheeressu rabbiin umrii dheeresse inshaallah wal nu agarsiisu gammachuudhaan yeroo gabaabduu keessatti sanitti ilmaan kiyyarratti didanii abbaan bilaalleen gammachuu hin qabu waan ilmaan adda bahuun feeneef ganda soddarras taa'uun hin taatu ni ulfaatti. Akkasitti biraa deemee mana barbaadutti jira. Mana kanallee yoo kireeffate ilmaan kanallee kophaa haati biran jirtuu janiitti ilmaan kana fudhatellee itti galchuu galee wajjin taa'ullee hin hayyama warri keenya kuni. Abbaan kiyya akka lubbutti na jaalata. Ijoollee hedduudha qabna nuti. Dila tana keessaa hedduu takka haalan na jaalata. Saniif ijoollee tiyya tana garraan qabee tumarratti du'ee hoggan hordaa tiyya ijaan argee jee yaada ishii ba'e amma ijoollee tanatti nobsaa gaafa san isin hundinuu wajjin qubattanii nagaan tetteessanii hanga ishiin dhuftu ijoolleen ishee anuma bira haateessuu jeet akkasitti abbaan kiyya ijoollee irratti didee akkasitti Abrahaam kiyyalleen xiqqishoo garaa keessatti ilmaan adda bahuun fedhu mana barbaadu jira cinqameeti. Inshaallah rabbiin haa hiruuf inshaallah rabbiin jiruu bareeddu ilmaan keenya fi nutillee walitti nu deebisee nu haa jiraachisu. Inshaallah iida arafaadha wajjin bashannanna yoo rabbi biraan taate egaa rabbi raabdiin murawwaa hundaa'u inshaallah akkasuman jaa isinilleen akkasuma naa jaa du'aayi naa godha hordoftoota kiyya isinin jaaladha. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii bakkuma jirtanitti egaa hundi keessanuu rabbiin nagaa isinitti haa ta'u bakkuma jirtanitti hunda keessaniinuu Eid Mubarak warra baranaa kabara hedduu rabbiin isin haa godhu isiniin jeetiin jira. Egaa wardaa teessan tanaafis du'aayi godhaanis obboleettuma teessanii obboleettii rabbiiti tanumaaf ukkatti naa cinqamtanii naa gubattanii naa yaaddottanii naa hirriiba dhabdanii naa nyaattanii dhuguu dhabdanii obboleeyyan kiyya sanumaafuu gaarraan tana kun olaal akkan dur jiruu fi akkan har'a jirullee laaladhaanuma beeytanii du'aayi teessan naa godhaa inshaallah iida arafaadhaa wardaan teessan ilmaan ishiitii fi jaarsa ishiitii walitti deebiteet isinii bashannantii je'eetiin rabbii kiyyarra kaayee abdii rabbitti of kenna jechuudha. Isinilleen akkasuma rabbitti galmee naa galchaadha. Du'aayi naa godhaan isiniin ja'a nagaan naa jiraadha. Iida khayridha, iida riskiidha, iida milkiidha isinii haa godhu isiniin ja'a nagaan naa turaa obboleeyyan kiyya.